Ashama harka fuune daawwattoota yuutuubii Saaqzeenuu jalatti argamtan hundi keessan nageenya keenya kan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha sagantaan keenya har'aa jalqabeeti jira. Egaan daawwattoota keenya sagantaa keenya har'aatiin dhimma artist Dinqisaa Dabalaatiin walqabatee odeeffannoo ba'aa jiruu fi fuula feesbuukii isaa irratti inni maxxanseen walqabatee Dinqisaa Dabalaa maaltu mudate kan jedhu waan tokko isin biraan ga'u barbaanneeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Akkuma beekamu erga mootummaan nama nyaataa Abiyyi aangoo qabateen asitti beektotaa fi weellistoota qaqqaxalee ilmaan Oromoo hedduu dhabneeti jirra. Daadhii Galaanii hanga Hacaaluu Hundeessaatti namoota hedduu kan isaan maqaan isaaniillee hin beekamne hayyoota Oromoodhaa fi qeerroowwan jajjaboo Oromoon qabdu namoota baay'ee kan galaafate harka dhiigaatiin 4 kiiloo keessa garmaamee burraaqaa jiru. Mootummaan Abiyyi kun ammas Dinqisaa Dabalaatiin shira adda addaa hojjechuu isaatiin ammas itti fufeeti jira. Akkuma beekamu Dinqisaa Dabalaa sirba ajaa'ibaa gidduu kana keessa gadhiiseen tiktookii miidiyaa hawaasummaa hunda akkasumas ammoo Oromoo hunda boonsee namoota hedduu biratti dhageettii guddaa argachuunsaa ni yaadatama. Caaltuu Kumaayidhaa kaasee hangam Daadoo jedhutti keessatti sirbi inni dheengaddaa gadhiise kilippiin isaallee sirbi isaa sunillee ergaa gurguddaa of keessaa qaba ture. Habeebee waan hedduu keessatti kaafameera. Walaloof Iyyeedaloo sirba sanaa kan hojjete Yoosaan akkuma beekamu weellisaa dhaloota qubee ol ka'aa jiran keessaa isa tokkodha. Sirbi isaa Bulloon yookaan Sadii Obsaan ji'a 8 keessatti miiliyoona 10 argachuudhaan riikardii sirboottan Oromoo kan cabsedha. Sirboottan hedduu jajjabee sirboottan ergaa babbareedaa qabu weellistootaaf kennuudhaan nama beekamudha. Egaa sirba kana kan Dinqisaa Dabalaatiif kenne Yoosanii. Egaa Dinqisaa Dabalaan qindeessummaa muuziqaatiin sirboottan Hacaaluu, sirboottan Yoosan, sirboottan adda addaa, sirboottan weellistoota qaqqaxalee nama qindeessuudhaan beekamudha. Qindeessuu Dabalaatiin sagalee kiiloleedhaan nama sirba sirbuudha. Egaan Dinqisaan weellistoota Oromoo dhaloota qubee keessaa isa tokko. Egaan taateen eda isatti raawwate waan ajaa'ibaati. Taateen kun weellistoota Oromoo kanaan dura murteen wal fakkaata ture. Otoo taateen kun hin mudatiniin duratti Beekan Gulummaa akkuma yeroo Hacaaluu Hundeessaa nyaatamu sana keessa raagaa yookaan barreeffama adda addaa barreessaa ture. Inninis sakandii 10 booda akkas jedhee ture. Beekan Gulummaa irraa ammas guddaan tokko ji'uma kana keessa qajeela wayii jedhee fuula feesbuukii isaa irratti barreesse. Akkuma kanaan dura beektanu Hacaaluu Hundeessaa yeroo ajjeefamu sana keessa olola adda addaa barreeffama adda addaa sooshaal miidiyaa irratti kan barreessaa ture Beekan Gulummaa irranaati. Namni kun nama Oromoon qabdu keessaa isa tokko ta'e namoota ammoo shira Oromoo irratti yaadanii fi namoota Oromoo cabsan keessaa isa tokko ta'uunsaa beekamaadha. Kitaabotan adda addaa mana barnootaa keessatti barannuu fi kitaabawwan asoosamaa kitaabawwan jechoota afaan Oromoo hedduu kan barreesses isa ture. Amma garuu jechi inni summii inni ummata Oromoo gidduutti facaasaa jiru waan hangana jedhamu miti. Akkuma beekamu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa yeroo inni miidiyaa irratti baasee maxxansee as sana booda jireenya hin jiraanne ni ajjeefame ture. Kanaafuu ammas ammoo erga Dinqisaan gochi kun irraan raawwatameen booda akkas jedhee barreessuun isaa ergaa of keessaa akka qabudha kan inni dubbatamu. Dinqisaa Dabalaa barruu isaa irratti maal jedhe fuula feesbuukii isaa irratti akkas jedhee barreesse. Ummata Oromoo qubana qabaadhaa. Namootni hin beekamne fuula dhokfatanii mana koo seenanii yaalii biraa narratti yaaluudhaaf erga yaadanii booda gaafa maatiin koo haati warraa koo dammaqxee ifaa bantu dallaa mana koo keessa bahanii
dallaa mana koo keessaa bahanii balbala mana koo irratti dhiiga hedduu dhangalaasanii deemaniiru. Adaraa ummata koo qubana qabaadhaa, erga miidhamee anaaf boo'uun faayidaa hin qabu. Ragaa suuraaf viidiyoo bor ganaman na eega jedhee maxxanse. Egaa barruu isaa keessatti fuula dhoskatanii mana isaa erga galanii booda haati manaa isaa dammaqxee ifaa banuudhaan sana booda akka isaan ifa ba'an taasisee jira. Erga ifaan banameen booda fiiganii dallaa isaa keessaa ba'anii jiru. Namoonni kun fuula dhokfataniitti jiru. Wanti dukkani nama nyaatu waan dukkana keessaatu nama nyaata akkuma jedhu Oromoon. Sana booda fuuldura mana isaatti dhiiga hedduutu dhangalaafame, namoota baay'eetu ajjeefame jechuu yookaan namoota hedduutu waraaname dhiigfame jechuudha kan inni mul'isu. Erga miidhamee anaaf bo'uun keessan faayidaa hin qabu jechuun dhugaadha. Namoota baay'ee of biraa dhabneeti jirra. Kanneen akka Daadhii Galaan, kanneen akka Hacaaluu erga isaan waa ta'anii waan tokko boo'uun duratti osoo isaan waa hin ta'in quba isaan qabaachuun Oromoo biraa waan eegamudha. Kanaaf Dinqisaa Dabalaa sodaa hamaa keessa jira. Akkuma beekamu sirboota warraaqsaa hedduu isaa qindeessuudhaan nama beekamudha. Kanaaf kanaan durattis Dinqisaa Dabalaa nama mootummaa Wayyaanee fi mootummaa Abiyyiin dararamaa turedha. Kanaafuu Dinqisaa Dabalaa erga waa ta'een dubbachuudhaan duratti amma osoo inni ergaa kana dhaammatee jiru bira dhaabbachuun quba isa qabaachuun keenya isaaf faayidaa qaba jenneeti yaadna. Kanaaf mootummaan gabroonfataan kun hanga nurraa buqqa'utti Oromoon tasgabbaa'ee jiraachuu akka hin dandeenye gamanumaan hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Dinqisaa Dabalaa weellisaa fi qindeessaa muuziqaa Oromoon qabdu keessaa isa tokko. Kanaaf jennaan gochi raawwatamaa jiru kun ammoo ummata Oromoo hunda biratti balaaleffatamuu danda'uudha qaba. Yeroo ammaa kana keessatti hacuuccaan ummata Oromoo irratti taasifamaa jiru guyyaa guyyaadhaan bifa isaa jijjiirratee kan adeemaa jirudha. Keessatti uffata gurraacha uffatanii mana isaa seenuun isaa eenyu akka gocha kana raawwachiisaa jiru akka irraa hin beekamnee fi ta'uudha. Akkuma beekamu Abiyyi namoota fuula dhoskatanii ummata Oromoo qaqqaxalee kana akka galaafatan bobbaasee hedduu isaanii waggaa dheeraa erga aangoo qabate humnoota kana wajjiniin akka hojjetaa jirudha kan quba qabamu. Namni kun shiftaadha. Kanaaf jennaan Abiyyi hanga aangoorraa ka'utti uummanni Oromoo tasgabbii hin argatu waan ta'eef qaxaleewwan kan keenya kanneen akka Dinqisaa Dabalaa, kanneen akka Yoosan Geetaa weellistoota uummanni Oromoo qabduu fi yeroo ammaa keessatti sagalee kiilooleedhaan sirba adda addaa hojjetaa jiran kanneen akka Andu'aalam Goosaa namoota hedduutu jiru waan ta'eef uummata kana yookaan weellistoota keenya kana quba qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Wanni deemaa jiru waan baay'ee nama sodaachisu waan ta'eef kanaaf jennaan wanni akkanaa kun jabaatee fala argachuu danda'uudha qaba. Kanaaf erga barruu kana barreesseen asitti wanti inni post godhe hin jiru jechuudha. Sa'aatii 3 ol ta'eera erga barruu kana barreessee ammatti waan inni ta'eyyuu hin beekamne waan ta'eef quba qabaachuun barbaachisaadha. Egaan daawwattoota keenya waan kanarraa hafe ammoo waan borganamatti suuraawwan adda addaa viidiyoodhaan isin biraan geenya waan jedheef yoo kan jiru ta'ee jedhee waan ragaa inni maxxansu qabannee dhiyaanna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waan waliin turtaniif guddaa galatoomaa isin jenna. Warra maatii kiyyan taane subscribe gochuudhaan maatii kiyya ta'a. Nagaatti.